Milkaa'uudhaaf jette taananiin qormaan sitti hammaachuu akka qabu beeki. Jireenya kee keessatti qormaan sitti hammaate taanan milkaa'uudhaaf daandii sirriirra akka jirtu beeki. Kun daandii ol ba'iinsa gara milkiiti. Jireenya kee keessatti qormaan yeroo sitti hammaate wanti ati godhuu qabdu inni jalqabaa jireenya keetiif dhiphattee waan qormaan sun sitti hammaateef beekuudhaaf dirqama ofirra kaa'u osoo hin ta'in haala qormaanni sun sitti dhufee yookiin immoo akkaataa qormaanni sun ittiin si mudate adda baafattee beekuu qabda. Inni jalqabaa tokko isa kana jechuudha. Haa ta'uti lammaffaa irratti namni tokko jireenya keessatti qormaanni itti baay'ate ulaagaan inni guutuu qabu. Fakkeenya jireenya jechuun akka fakkeenya salphaa tokkotti yoo isin fudhadhe jireenya jechuun akkam akka ta'e na hordofaa. Iddoo kanarratti wanti nu arginu inni kun lafa kan irra ejjanni kun lafa sadarkaan tokkoffaan kun sadarkaa tokko jedhama. Jireenya keessatti tokko jettee lama jettee sadii jettu malee wanti ati waa jijjiirtu hin jiru. Kanaafuu yeroo baay'ee maal yaaduu qabna jireenya keessatti akkuma sadarkaan kun tokko lama sadii jedheetiin ol nu baasaa deemu gaafa dhalannu tokko duwwarra turre achi itti fufu lama jennee akkuma sadarkaa kanaatti itti fufaa deemna jechuudha. Sadii afurii shanii gaafa jennellee itti fufaa deemnu haaluma saniin guddinni keenyallee jijjiiramni keenyallee dhufaa deema. Kanaaf jireenya keessatti namoonni hedduun qormaatamee qormaanni natti baay'atee naaf hin taane naaf hin mijanne jedhuu danda'an. Ati garuu maal godhuu qabda? Si mijatus si mijatuu dhabus sitti toluu dhabus jireenya keessatti qormaanni akka jiru beekuu qabda. Jireenya keessatti immoo wantoonni qormaata sitti ta'an hedduun isaanii akka jiranis beekuu qabda. Yoo jireenya keessatti wantoonni qormaata sitti ta'an wantoonni immoo jijjiiramaaf sadarkaa si gaafatan yookiin immoo sadarkaadhaan kara guddinaatti si oofan hin jiraatin yookiin immoo qormaata jijjiiramaa of keessaa hin qabne yoo hin jiraatin akka jijjiiramni hin jirre beeki. Sani jechuun namni tokko hin jijjiirama jedhee biyya ofii gadhiisee kara bishaanitiin yookiin immoo kara baharaa miilaa jedhan saniin deemuu danda'a. Yookiin immoo karama qilleensaatiin karama seera qabeessa xiyyaaraa kanaan balali'ee deemuu danda'a. Garuu lamaan isaa irratti iyyuu maaltu jira? Qormaataatu jira. Lamaanuu qormaatamu malee dabruu hin danda'u abadan. Fakkeenya gaafa kara baharaa kanaan deemuuf karoorfatee ka'u fandaalonni hin jiranii isa dallaaloo kennuun jechuudha. Fandaalaan qabamtee fandaalaan reebamuun jira. Fandaalli reebicha garaagaraa sirra geessuun jira. Rakkoolee garaagaraatiif saaxiluun jira. Akkuma san immoo iyyuu fandaalli mallaqa hedduu baasii hedduu xaarii ati yeroo hedduu xaarte mallaqa walitti qabatte sirraa fudhachuu danda'a. Qaama kee irra miidhaan gahuu danda'a. Akkuma san immoo iyyuu ho'i gammoojjiin garaagaraa Saharaa keessatti gubachuu dandeessaa. Rakkattee beelooyitee waan uffattu waan nyaattu dhabdee daaraa irra ashawaa keessa biyyoo keessa buluu dandeessa. Cirracha keessa fa'aa miila duwwaa ta'e deemuu dandeessa. Biyya namni ati beektuu fi namni si beeku hin jirre keessatti rakkachuu dandeessa jechuudha. Kana jechuun maali? Jireenya keessatti yoo waa hin kaffalin jireenyi waa si hin kafaltu. Akkuma sani jechuudha. Jireenya keessatti yeroo hundaayyuu maal beekuu qabda? Qormaanni yoo hin baay'atiin furmaanni akka hin jirre. Baay'inni rakkoodha. Furmaata mataan isaa jedhee artisti Haacaaluu Hundeessaa biyyoon isatti salphattuuti. Kanaaf jireenya kee keessatti illee yoo qormaanni hin baay'atiin furmaanni akka hin jirre beeki. Namoonni hedduun jireenya isaanii keessatti maal godhani? Qormaata kana jibban yookiin immoo qormaata ni ifatu. Ani amma gamoo kanarra ol bahee iddoo kana ejjadhee waraabbii kana taasisuudhaaf chaalenjiiwwan garaagaraa dabarseetti as dhufuu kan danda'e. Fakkeenya isinii kaasa. Maayikii itti waraabu tanaa fi bilbila kiyya kan waraabanii jiru kana chaarjii osoo galgala hin taasisin yookiin immoo chaarjii osoo ittiin guutin naa waraabuu hin danda'u. Chaalenjii tokko takka kunis jireenya jechuudha. Lammata iddoo waraabbii kanatti iddoo kaameraa kiyya kaa'uu fi iddoo maayikii kiyya godhadhu kanallee yoo hin qabaatin waraabbii qulqullina qabu waraabuu hin danda'u jechuudha. Lama. Sadaffaa irratti
yeroo waraabuu kanatti wanta irraa dubbachuu barbaade san jalqaba taa'ee itti yaadee yaadni sun maal akka ta'e yoo hin yaadin waraabuu hin danda'u. Yaadni an haasa'u sun yaada burjaajaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf jireenya keessatti gara xiyyaara sanillee odoo biyya ormaa san akkuma kara miilatti yoo deemu qormaan sitti baay'atu gara qilleensa sanillee hin deema jettee qormaatatu sitti baay'ata. Akkamitti qormaan natti baay'ata yoo jette tokkoffaa mallaqa baasta. Mallaqa yeroo dheeraadhaaf yeroo hedduuf walitti qabattee walitti kuustee jette san baastee maal goota? Xiyyaara saniif piroosesii yookiin immoo ulaagaalee barbaachisan guuttee adeemsisan raawwatta. Raawwiiwwan sirraa barbaachisan erga raawwattee booda ka tikeetii, ka viizaa kanneen hunda xumurtee paaspoortii ka'a, paaspoortii kee baafachuurraa, waraqaa eenyummaa gandarraa baafachuurraa ka'a. Gaafa kanneen hunda raawwattee xumurtee jettee booda jechuudha. Garam ka godhuu dandeetti? Xiyyaara saniin balali'uu dandeetti. Mallaqa kee maal godhuu qabda jechuudha? Wareega kaffaluu qabda. Namoonni hedduun lafumaa ol ka'anii sadarkaa kana waan baay'een itti fakkaata. Lafaa kaatee sadarkaa bahuun abadanii gonkumaayyuu hin yaadamus. Lafaa kaatee sadarkaa tokko bahuudhaaf jalqaba ka'umsa keessan tolchuudhaaf yaada qabaachuu qabda. Yaada keessantu deemee kara gochaatti jijjiirama. Gocha keessantu deemeetiin immoo furmaata ta'a jechuudha. Success milkaa'ina ta'a jechuudha waan ati yaaddisan ta'uu danda'a. Kanaaf iccitii jireenya kana keessa jirtu, iccitiin milkaa'ina jireenya kana keessaa yookiin immoo iccitiin maankamuu jireenya kana keessaa ka kufaatillee isteep yookiin immoo sadarkaa qaba jechuudha. Sadarkaa isaatiin ala milkaa'uu hin dandeessu. Sadarkaa isaatiin ala kufaatillee si mudachuu hin danda'u jechuudha. Jireenya keessatti kufaatiin akkuma jiru milkiillee jira. Milkiin akkuma jiru immoo kufaatiinis jira. Hundi isaanii mootu maal qabani? Adeemsa qaban. Adeemsan alatti wanti tokko illee hin jiru. Abadan hin yaadinis adeemsan ala hin taalle jettee of keessa illee hin fidin. Jireenyi illee akkuma san adeemsa ati deemuu qabdu sadarkaa ati deemuu qabdu qaba jechuudha. Anamma viidiyoo kanatti dugda kennee yeroo isin biraa deemee deebi'u adeemsa jechuudha. Hin yaada jalqaba deemuu akka barbaadu yaada. Erga yaadee booda ni deema. Erga deemee booda immoo bakka yaade san dhaqee gaheetiin deebi'a. Fakkeenya bilbila tokko ol fuudhee bilbila tokkoon haasa'uu hogguu barbaade. Wanta bilbila san irratti haasa'uu barbaadan san immoo jalqaba irratti jechuudha kan dubbachuu qabu. Bilbila saniif dubbachuu kootiin dura yaada bilbila saniif dhiyeessuu qabu jalqaba irratti yaaduu qaba. Yeroo kana godhe jechuudha. Kan maal godhuu danda'u yaadicha san ibsachuu kan danda'u. Wantummaan kamuu jireenya keessatti wantummaan kamuu isteep yookiin immoo sadarkaa adeemsaa qaba. Sadarkaa adeemsaatiin ala gochi kamiyyuu hin raawwatamu jechuudha. Gocha tokko raawwachuudhaaf sadarkaa adeemsaa san qabaachuun dirqama. Namni sadarkaa adeemsaa hin qabne gochuma kamiyyuu raawwachuu hin danda'u. Kanaaf obboleessi kiyya qaalii, obboleettii kiyya qaalii jireenya keessatti qormaanni natti baay'atee, qormaanni akkana godhee, qormaanni kan na baase na buusee jechuudhaan duratti adeemsota yookiin immoo ulaagaalee waan san keessatti barbaachisu beekuu qabna. Mana uffataa tokko bannee yookiin immoo mana nyaataa tokko bannee yookiin immoo mana gurgurtaa garaagaraa tajaajila garaagaraa fa'aa kennu oomishoottan garaagaraa fa'aa itti gurguru. Banneetiin tajaajila kennu san irratti gabaa hin qabu rakkina akkanaatu na mudataa waan akkanaa ta'a jedhuu dandeenya. Wanti kun yoo si mudatiin inumaa hojiin keessuun sirrii miti jechuudha. Hojiin keessuun sirrii akkasii ta'u yoo barbaadde tajaajila kee oomishoottan keessan irratti xiyyeeffattee dalaguu qabda. Yeroo gufuun yookiin immoo kufaatiin tokko si mudatu tajaajila keessan irratti ati daandii sirrii yookiin immoo daandii milkaa'inaa irra jiraachuu keenya irraanfatiin. Yeroo hedduu wanti dogongorri nu keessatti uumamu tokko maali? Qormaanni gara keenya yeroo dhufu qormaata san akka furmaataatti fudhachuu osoo hin ta'in qormaata san akka kufaatiitti fudhanna. Eeyyeen qormaatichi akka furmaataatti hin fudhannu yoo ta'e kufaatii hamtuu kufuu dandeenya. Gamoo kanarraa yeroo foddaadhaan gara lafaatti gadi ilaalu asirraa gadi waan kufu natti fakkaachuu danda'a. Yaanni kiyya ni kufta ka jedhu yoo ta'e oduma akkatti ilaalu sodaadhee ofumaan dhaqee kufa jechuudha. Kanaafuu wantoottan gara keenya harkisnu beekuu qabna. Wantoottan gara keenya finneetiin yaadnu san beekuu qabna. Ulfaadha horaa bulaa isiniin jedha. Harbour Miidiyaa irraa Kaliil ture. Harbour Miidiyaa Neetwoork gama yuutuubiitiin akkuma isaan gama tiiktookiitiin nu qunnamuu nu argachuu dandeessu. Dabalataan immoo Harbour Inspire gama telegiraamaatiin garee guddaa qabna. Harbour Inspire jechuudhaan maqaa asitti isinii barreessu kana Harbour Inspire kan jedhu kana
qabattanii dhaqxanii sarchi gootanii telegiraam irratti gara itti makamuu dandeessu. Ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa barri bara milkii yeroon yeroo qananii isin haa taatu jechuun barbaada. Galatoomaa. Hanga xumuraatti nu waliin turtii taasistaniif galatoomaa. Dhiibbiiwwan hedduutu jira. Gama yuutuubii Harbour Miidiyaa Neetwoork dhuftanii sabskiraayib gochuu keessaniif, hiriyoota keessaniifis qooduu keessaniif galatoomaa horaa bulaa. Kutaa itti aanu keessatti yaada bareedduu miidhagduudhaan qabadhee akka isin dhufuuf yaada keessan koomentirra nuu kaayaa. Galatoomaa.